Wancaa mo'attoota Awurooppaan Paaris Saint-Germain Tottenham injifachuu yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii ta'e. Leenjisaan Paaris Saint-Germain Luis Enrique shaampiyoonummaa Tottenhamiif mala yoo jedhan, Thomas Frank Paaris Saint-Germain garee cimaa addunyaatti jiranii dabalata qabna. Paris Saint-Germain were looking to continue a wonderful 12 months as they Shaampiyoonii Awurooppaa Paaris Saint-Germainii fi shaampiyoonii liigii Awurooppaa Tottenham kan waliin morkachiisee waancaan mo'attoota Awurooppaa olaantummaa Paaris Saint-Germainiin xumurame. Leenjisaan haaraan Tottenham Thomas Frank waancaa jalqabaa argachuuf imalli taasisan daqiiqaa 85 booda jalaa gufate. Tottenham kubbaawwan rukuttaa dabbiirraa kaahan daqiiqaa 39ffaattiin Miikii Van de Beek 48ffaatti ammoo dursaan taphattoota kilabichaa haaroftii Cristiano Romero goolii galchaniin 2-0 dursaa hanga taphni idilee xumuramuuf daqiiqaan 5 hafuttiin fuullee ture. From Mickey van de Ven. It got worse at the beginning of the second half as the captain Christian Moreira put the Europa League champions Tottenham 2-0 in front. However, daqiiqaa 85ffaattiin taphataan lammii Kooriyaa Kibbaa Lee King-in fageenya meetira 18 olirraa goolii galcheen 2-1tti dhiphise. Daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa dabalataa arfaffaattiin kubbaa Ousmane Dembele mijeesseef Goncalo Ramos galchuun lama qixa ta'anii kallattiin gara peenaalitii adda baastutti seenan. Tottenhamiif Dominic Solanke yoo galchuu Paris Saint-Germain peenaalitii jalqabaa Vitiniyaan rukutee gara alaatti baate. Tottenhamiif Rodrigo Bentancur fi Pedro Porron peenaalitii galchanis kubbaa Van de Beek rukutee bakka Donnarummaa bu'uun kan hirmaate goolii eegaan Paris Saint-Germain Lucas Chevalier yoo qolu Matthias Tel kan rukute ammoo kallattii isheen eegganne. Paris Saint-Germainiif Ramos, Dembele fi King-in yoo galchan Nuno Mendes peenaalitii ishee xumuraa galchuun waancaa mo'attoota kilaboota Awurooppaa yeroo jalqabaaf fudhate. Nuno Mendes, who hit the winning penalty to see a fifth title since May lifted by Luis Enrique's men. Paris Saint-Germain bara 2025 waancaa 5 fudhachuun waan tapil hojjeteera. Waliigalaan barana waancaa liigii French mo'attoota France Champions League fi mo'attoota Awurooppaa fudhateera. Waancaa kilaboota addunyaan xumuraaf ga'uun Chelsea mo'amee Luis Enrique jalattiin yeroo gaariis dabarse. Luis Enrique kan bara 2015 Barcelona waliin bara tokkottiin waancaa 5 fudhate dabalatee yeroo lammaffaaf seenaa kana hojjetaniiru. Paris Saint-Germain kilaba France jalqabaa waancaa mo'attoota Awurooppaa fudhates ta'eera. Seenaa waancaa mo'attoota Awurooppaan kilaboonni shaampiyoonii Awurooppaa ta'an yeroo 30ffaaf waancaa kana yoo fudhatan, kilaboonni liigii Awurooppaan shaampiyoonii ta'an yeroo 20 waancicha fudhataniiru. Ousmane Dembele ammoo taphataa cimaa tapha kanaa ta'uudhaan filatameera. Ange Postecoglou leenjiyaa waancaa maqaa gaarii qabu waggaa 17 booda kan fudhate Tottenham Hotspur kilaba England 5ffaa barana Paris Saint-Germain mo'ame ta'eera. Paris Saint-Germain Champions League kilaboota Awurooppaan Manchester City, Liverpool, Aston Villa fi Arsenal injifachuun xumuraaf ga'uun ni yaadatama. And of course it's shifted a little bit of momentum, but so much positive, so proud of the Leenjisaan Tottenham Hotspur Thomas Frank kilaba cimaa addunyaa yeroo ammaa irrattiin ga'umsa qabnu mul'isneerra daqiiqaa 80 oliif eenyu akka taanetti agarsiifne jedhan taphattoonni koo ga'umsa mul'isaniinis booneera jedhan. Bara darbe Premier League Englandiin goolii 65 kan keessummeesse Tottenham kaleessa garuu Thomas Frank taphattoota sarara ittisaa 5 fayyadamuu isaaniin Paris Saint-Germain kubbaa kallattii eeggatte irratti yaaluuf daqiiqaa 65 eeguuf dirqamee ture. My players had faith until the last minute like our supporters. But football is unpredictable and tapha daqiiqaa 80 taphanneen waancaa kana fudhachuun nuuf hin malu kan jedhan Luis Enrique daqiiqaa 10 xumuraa keessattiin carraa qabeessa taanee goolii 2 galchinuus shaampiyoonummaan Tottenhamiif mala jedhan. Tottenham tapha kanaaf torbee 6 qophaa'e ga'umsa olaanaa mul'iseera. Yeroo qophii guyyaa 6 hin caalle argannee turre. Injifachuu keenyaa fi Lucas Chevalieriin waancaa jalqabaa argachuuttiin gammadeeras jedhan. Tottenham Premier League Englandiin sanbata Burnley, Paris Saint-Germain ammoo liigii Frenchiin dilbata Nantes waliin taphachuun dorgommii bara kanaa eegalu. Now setting themselves up perfectly for the Ligue 1 season this week. Chelsea fi taphattoonni kilabichaa maatii Diego Jota hirphan waancaa kilaboota addunyaa Ameerikaattiin dorgomameen Paris Saint-Germain goolii 3-0 injifachuun shaampiyoonii kan ta'e Chelsea
badhaasa paawundii miiliyoona 85 argatee ture. Cheelsiin badhaasa argate irraa immoo taphattoota kilabichaaf onnachiiftuu paawundii miiliyoona 11.4 kenneefi. Cheelsiif taphattoonni kilabichaa erga waliin mari'ataniin booda onnachiiftuu argatan irraa doolaara Ameerikaa 500,000 maatii Deegoo Jootaa fi obboleessa isaa Andirii Silvaatiif qoodaniiru. Miseensonni Cheelsii hojii fakkeenyummaa qabu waan hojjetaniif galateeffatamanii jiru. Deegoo Jootaa fi obboleessi isaa Andirii Silvaan Speen keessattiin balaa konkolaataa isaan mudateen lubbuun isaanii darbuun yaadatama. Liverpool kabaja Deegoo Jootaatiif fooyituu lakkoofsa 20 inni uffatee taphachaa ture kana booda taphataan biraa hin uffatu jechuun soorama baasee jira. Liverpool taphataa sarara ittisaa Giovanni Liyoon mallatteessifachuuf walii gale. Jijjiirraa taphattootaa ganna kanaatiin si'oominaan hirmaachaa kan jiru shaampiyooniin Ingilaand Liverpool taphataa sarara ittisaa umurii 18 Giovanni Liyoon paawundii miiliyoona 26 Paarmaarraa mallatteessifachuuf walii gale. Hanga yoonaa jijjiirraa taphattootaa ganna kanaatiin paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 70 baasuun paawundii miiliyoona 170 immoo gurgurtaa taphattootaarraa kan argate Liverpool Maarki Guyi Crystal Palace irraa mallatteessifachuuf hojjechaa jira. Waliigaltee waggaa tokko qofti Crystal Palace waliin kan isaafu Maarki Guyin paawundii miiliyoona 40 qofaa kaffaluutu irraa eegama jedhame. Alexander Isaaqis mallatteessifataaf eegamaa kan jiru Liverpool jijjiirraa taphattoota lamaanii xumurraan ganna kana qofaa jijjiirraa taphattootaatiif paawundii miiliyoona 400 ni baasa. Manchester Cityin Giovanni Simon RB Leipzig irraa mallatteessifachuuf yaada qaba jedhame. Manchester United ammoo Carlos Baleba fudhachuudhaaf Brightonif gaaffii ni dhiyeessaaf eegamaa jira. Abdurrahman Amin. Shoot, shout the crowd. Xavi trying to go all the way through. Chelsean Javi Simon RB Leipzig irraa fudhachuudhaaf kilaba haasaa turedha. Taphatichaanis dhimma dhuunfaa irratti walii galee ture. Ta'us kilaboonni lamaan hanga yoonaatti wanti walii galanii fi murteessanis hin jiru. Kun ammoo Manchester Cityin taphataa kana mallatteessifachuuf carraa akka argatu taasiseera. Saafinoon Tottenhamiin James McCarthy Nottingham Forestiin barbaadamuun isaanii Manchester Cityin taphataa iddoo isaanii bu'u barbaachaaf gabatti ba'uu mala. Taphattoonni lamaan yoo kan deeman ta'ee filannoo Peep Guardiola waan habbisuuf Simon xiyyeeffannaa isaanii ta'eera. Lammiin Neezerlaandis ganna 22 Javi Simon taphataa sarara jidduu qarqara bitaa fi mirgaatiinis taphachuu danda'u ta'uun isaa Peep Guardiola hawwateera. Drawing at the moment. Gray sends it in, brilliant ball! Leeds United Dominic Calvert-Lewin mallatteessifachuuf walii galeera. Waliigalteen Everton waliin qabu kan goolabame lammiin Ingilaand Dominic Calvert-Lewin bara kana gara Premier League Ingilaanditti deebi'ee kan guddate Leeds Unitediif mallatteessuuf walii gale. Lammiin Ingilaand ganna 28 Calvert-Lewin bara 2016 Sheffield United irraa paawundii miiliyoona 1.5 Evertoniif erga mallatteesse taphoota 273 goolii 71 kilabichaaf galcheera. Barootas dhiyoo keessa miidhamaan rakkachaa kan ture Lewin waggoota 9 booda Everton gadhiisuun Leeds Unitediif mallatteessuuf walii gale. Manchester United Carlos Baleba Brighton irraa mallatteessifachuuf ifatti gaaffii jalqabaa dhiyeessuuf jedhame. Brighton jijjiirraa taphatichaa irraa paawundii miiliyoona 100 yoo barbaadu Manchester United hanga paawundii miiliyoona 70 kaffaluuf fedhii qaba. Manchester United fi AC Milan ammoo jijjiirraa Rasmus Hojlund irratti walii galteetti dhiyaataniiru. AC Milan ergisaan mindaa taphatichaa yuuroo miiliyoona 6 kaffaluuf gaaffii yoo dhiyeessu dhaabbiin mallatteessifachuu barbaannaan yuuroo miiliyoona 45 kaffaluu qofa isarraa eegama. Hojlund Manchester United keessa turuuf fedhii qabaatus kilabichi fedhii dhabuusaan gara Milan deemuun akka hin oolle gabaafameera. Now it's Dalot and Garnacho. That is of the very highest order. Chelsea ammoo Alejandro Garnacho mallatteessifachuuf paawundii miiliyoona 30 kaffaluu barbaada. Newcastle United Jacob Ramsey Aston Villa irraa mallatteessifachuuf kilaboonni lamaan paawundii miiliyoona 40 walii galaniiru. Taphatichi fedhii gara St James Park imaluu qabaannaan guyyoota itti aanan keessatti jijjiirraan taphatichaa ni xumuramaaf eegama. Jacob Ramsey taphoota 167 Aston Villaaf taphateen goolii 17 kilabichaaf galcheera. Newcastle Antonio
Elanga Nottingham Forest fi Malik Tao AC Milan irraa dhaabbiin yoo mallatteessifatu Aaron Ramsdale ergisaan fudhateera. Kilabiin Itaalii Roomaan ammoo Leon Bailey Aston Villa irraa fudhachuuf kilabicha waliin haasaa eegaleera. Ta'us gaaffiin ifatti Aston Villaadhaaf dhiyaate hin jiru. Lammii Jamaayikaa ganna 28 kana kilaba Tarkiyyee Bishiktaashii fi kilaboonni Saa'udiis barbaadaa jiru. bara kana morkiin shaampiyoonummaa piriimiyer liigii Ingilaandiif taasifamu kan yeroo kamuu caalaa cimuu akka danda'utu ibsame. Jijjiirraa taphattootaa ganna kanaa raawwatamaa jiruunis hawwatamummaa liigichaa dabaluu akka danda'u xiinxalli Sky Sport ni agarsiisa. Abubakar Abdallaa. Quick, incisive, just what the doctor ordered at the start of this second half. Premier League Englandin waancaa milkeeffachuudhaaf morkii taasifamu dabalatee taphattoonni cicimoon baay'ina goolii galchaniin liigicha ni miidhagsu. Kilaboonni Premier Leaguetti guddatanis liigicha keessa turuuf morkii cimaa ni taasisuuf eegamu. Liigichi kubbaa miilaa addunyaa keessatti sadarkaa olaanaatti guddachuu isaa taphataan duraanii Liverpool fi xiinxalaan Sky Sport Jaamii Kaaragaa dubbateera. Deeggartoonni hedduminaan isteediyeemicha seenanii dorgommicha daawwachuun dhimma biroo hawwatummaa liigichaa dabaleedha. Yeroo garaagaraatti morkii taasifamaniin taphattoonni cicimoon liigichaa ga'umsi mul'isan guutuu addunyaatti liigicha akka jaalatamu taasiseera. Liverpool bara dabree baatii bitootessaatti Manchester City 2-0dhaan erga mo'atee booda tilmaamni waancaa kennameefii ture. Liigichas yeroo hedduuf dursuudhaan waancaaaf morkii taasifamuuf kan ofii qofa taasifate. Ganna kana garuu kilaboonni afur waancaaaf tilmaama argatan Liverpool, Arsenal, Manchester City fi Chelsea garee isaanii caalatti cimsaniiru. Liverpool taphattoota ciccimoo bitate keessaa taphataa dandeettii kalaqaa qabu Florian Wirtz dabalateera. Manchester Cityin seenaa haaraa hojjechuudhaaf waqtii jijjiirraa taphattootaa ganna kanaatiin jalqaba irratti taphattoota fudhateen gareen Pep Guardiola waancaaaf garee morkachuu danda'u ijaaraniiru. Arsenal taphataa sarara fuulduraa jidduun taphatu argateera. Victor Gyökeres garee Mikel Artetaaf galtee haaraa ni dabalaaf eegama. Chelsean waancaa kilaboota addunyaa taphatu muraa PSG waliin taphateen ga'umsa akkamii akka qabu addunyaaf mul'iseera. Kilaboonni liigichaa jijjiirraa taphattoota ganna kanaatiif paawundii biiliyoona 2 siquu baasaniiti jiru. Hanga waqtiin jijjiirraa xumuramutti mallaqni kun ni dabalaaf eegama. Manchester United taphataa Ruben Amorim xiyyeeffannoo jalqabaa taasifachuudhaan barbaadaa turan Benjamin Sesko fudhateera. Taphataa humna qabuu fi kubbaa argatu ga'umsa gaariidhaan itti fayyadamu argachuu isaatti himama. Taphataa yaalii gara goolii haala gaariidhaan taasisuu fi taphattoota ittisaa birootiif qormaata ta'u. Liverpool kan bitate Hugo Ekitike Premier Leaguein sadarkaa olaanaatti ni guddataaf tilmaamni taphataa kennamee fi dandeettii xumuruudhaaf qabus Community Shieldin mul'iseera. Sky Sport xiinxala isaatiin Alexander Isak, Matthias Cunha, Erling Haaland, Omar Marmush, Cole Palmer fi Mohamed Salah taphattoota ciccimoo liigichaan gooliiwwan galchaniin qalbii deeggartootaa ni bohaarsuuf eegaman keessaa. Premier League bara kanaatiin morkiin hawwataan ni keessummeessa jedhamee eegama. Bara dorgommii 2018-19 yeroo 389 kubbaa deebisanii gara fuulduraatti saffisaan taphachuu galmaa'eetii ture. Bara darbee immoo dachaan kan dabale yoo ta'u barana kan darbeerra ni dabalaaf eegama. Bara darbee kubbaa deebisanii saffisaan gara fuulduraatti imaluudhaan taphattoonni waliif dabarsan 775 keessaa goolii 112 galaniiru. Dhagaarii lakkoofsaa kun kan bara 2023-24 caalu. Mohamed Salah shaampiyoonii liigichaa Liverpool keessatti bara darbee yaalii 52 taasise keessaa 14 kubbaa deebisanii gara fuuldura imalaniin kan argamteedha. Waggoota 7 keessattis riikardii ta'uudhaan galmaa'e. Pep Guardiola bara darbee Manchester Cityin maaliif duubatti akka harkifate xiinxala taasisanii tooftaa taphaa isaanii ni fooyyessuuf eegamu. Kubbaa to'achuun taphachuun kanaan dura tooftaa leenjisichiitiin beekaman ture. Iddoo qabachuu ittisa isaanii cimsuun taphataa faallaa marsanii qabu gareen faallaa carraa akka hin arganne taasisuun milkaatii turani. Amma garuu tooftaa fooyya'aan liigicha keessatti ni mul'ataaf eegama. Leenjisichis taphattoota ganna kana mallatteessaniin taphataa sarara qarqaraa humna guddaa qabuu fi taphataa sarara jidduu cimaa argachuudhaaf karoorfachuu isaanii kan mul'isudha. Taphattoonni akka Jeremy Doku fi Ryan Cherki kanaaf furmaatanii ta'uuf eegamu. Waggoota lamaan darbaniin kilaboonni gurguddatan 3 shaampiyoonshipitti gadi bu'an mul'ateera. Barana Burnley, Sunderland fi Leeds United immoo gadi bu'uudhaaf ni morkatu jedhamee eegama. Miidhamni taphattootas bara darbee morkattoonni waancaa Liverpool waliin morkii cimaa akka hin taasifneef dhiibbaa kan taasisedha. Tottenham, Manchester United, Manchester City fi Arsenal miidhama taphattootaatiin raafamaatii turani. Ganna kana waancaa kilaboota addunyaatiin alatti dorgommiin biraa jiraachuu dhabuu isaatiin taphattoonni hedduu boqonnaa gahaa argachuudhaan kilabootaaf humna guddaa kan uumanidha. Xiinxalaan Sky Sport Jaamii Kaaragaa akka jirutti Premier Leaguein kubbaa miilaa addunyaatiin sadarkaa olaanaa irra gahuu dubbata. Kun immoo morkii waancaa cimaa akka eegnu taasiseera jedha.